biyya Oromoo irra garagalu innaa minilik dhufee biyya Oromoo qabatu habtee booji'an ennaa kun hafta Goorgisfaa booji'aman san asii fuudhaniitu gara biyya Sidaamaatti dabarsan achitti habtee moggaasaniif firri barbaadee abbaan koo faayyuu keessa dhaqanii ilma wajjiniin ilma isaa mazamir wajjiniin fudhatanii galan habtee sanyumaanuu loltuudha isaan sanyuma isaaniitu inuu loltuudha habtee durii yeroo mootummaa Minilik abbaa gadaa turan jarri kun warra abbaa gadaa ture hoggaasani weerara Minilik hundumaa lolanii ofirraa arayan baay'ee falmanii bosonatti galanii baay'ee lolan habteen boodarra garuu mo'amanii booji'amanii too Ankobarritti akka hidhamu godhani. Obbo Mazamir Habtee abbaan maammoo erga gara biyyaatti dhufee guddatee booda aanaa tokkee kuttaa'ee maaruuf iddoo jedhamuttis erga guddatee booda magaalaa Gudaritti ilma isaa jalqabaa maammoo argate. Abbaan maammoo Mazamir Habtees achumatti kuttaa'etti namaan ajjeefame. Naasuu kanaanis haati maammoo aadde uumee gurmeessaas naasuudhaan du'anii. Haadhaa fi abbaa isaa malee rakkinaan kan guddate maammoo Mazamir magaalaa Gudaritti harka obboleettii harmeessaa adaadaasaa aadde biqilee gurmeessaa biratti guddate. Barnoota isaas achuma Gudaritti eegale. Maammoon yeroo daa'imummaa daa'ima qalbii jabaa qabu akka ture maanguddoo Leenjisaa Waldee ni dubbatu. Maammoon ennaa ijoollummaa isaatti qalxaaffaadha. Namni akkanatti qophee miti waanuma argee ijoolleedha. Namni akkanatti qophummaan qabu barnoota kanas hin jaalata. Fidala qeesiidha kana barsiisaniitu qeesiitu nama tamaarsiisa ennaa sana manni tamaariin jiru fidalicha lakkoofsasiisaniiru warri amaartota. Ennaa kan maammoo kunoo manni tamaarii Bashaabooyyee jedhan kun Gudaritti saaqame achitti barnoota isaa calqabe. Ijoollummaatti nu biraa deemee idda jabaate wattaadara keessaa adda deebi'ee nu bira dhufe. Waan numti sarraa jibban kana maammoorraa jibbuu kan jedhan homtuun jiru. Akeekni isaa akkisaa ennum dhalatu akeeka jaarsaatiin dhalate. Ijoollee qalbii qabdu, ijoollee yaada qabdu, nama umuriidhaan bubbulee caala yaadni isaa. Oromoo bilituu fakkaatanii maammoo Zamir bargoota sanii Taaddasaa Birruu fakkaatanii Laggasaa Ogii Barleenca sanii Baharootu Musaa fakkiin isaanii Barwaaqoo guutuu onneen isaanii Nabii gammadaa lalqeeroo isaa Leenjisaa hoomaan isaa Dargaggoon haatee dhageessoo shamarran bililbee dhageessoo. Maammoon guddatee barumsaaf yeroo qaqqabus mana barumsaa Baashaa Abbooyyee durii kan yeroo ammaa mana barumsaa qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaa Gudaritti kutaa tokkoffaa hanga ja'affaatti akka baratee fi Amboo akkasumas gara Finfinneetti darbuun barachaa akka turan ilmi ajajaa dhibbaa maammoo Mazamir obbo Kabbada Maammoo kan dubbatan. Kan dhalate magaalaa Gudaritti barumsa amma elementarii achumatti barate junior immoo Amboo kanarratti baratan high schoolii as hin jiru yunnaa sana namni hin jiru isaan calqabatan barsiisummaadhaan dhaabbata barsiisummaa Harar jiru. Achitti galee hara achuu akka eebbifameen warra achi eebbifaman carraan adda addaa kennameef carraa barumsaa kennameef kaan xeenaa mokonnin kaan icuu mokonnin waan akkanaa kennameef innaa kennamu
inni warri kaan xeenaa mokonnitti nagalan inni icu mokonni kanatti galee eenyu jedhee riyoonni isaa natti himaniiru. Maaliif achi galte annan baqqaan achi hin gala malee jedhe nu didee jedhan. Achi galee achi isammoo akka fixeen ammas carraan barumsaa kennameef biyya alaattis keessattis. Innaa dhumsanaa calqabeen hordoofu ala carraa argannaan hin dhoowwatan. Asi bakka biyyuun kanatti baratta malee hin baatu jedhanii hiriyoota isaa irratti erganii isaaf yuunivarsiitii Addis Ababa yuunivarsiitii 6 kiilootti galee seeraan akka baratu eeyyamanii fi seeraan baratee egaa waa'ee dhuma qabsoo kana naannoo sanootuun baratu waa'ee miicaaf tuulamaa kana keessatti inni sun hundaa'ee achitti qooda fudhatee hojjetaa waan kanarratti sirriitti socho'aa nama jiran keessa namoota tokko. Harar militarii akaadamii kan jedhutti darbee achitti leenjii fudhachuu calqabani. Achi keessatti qabxii olaanaadhaan xumurani. Qabxii olaanaadhaan waan fixaniif qondaalummaadhaan eebbifamanii ta'uun eebbifamanii akkuma eebbifamanii immoo achi keessattis hojii guddaa waan hojjetaniif carraan barumsaa dhufee biyya alaa akka deeman isaan filatamani. Egaa namni tokko eenyummaa isaa achirratti agarsiisee jira. Maaliif baay'ee dubbii hin danda'a, hin taphata, wanna hundaanuu qabxii guddaa wanna qabuu fi beekamoota barsiisonni hundumtuu isa hin beekanii turan. Boodarra ati alan deemtu jedhaniitu dhoowwan akka alan deemne carraa argame kana dhoowwatanii nama biraatii kennanii inni mufannaan hin mufatanii siif asumatti sii kennina carraadha. Yuunivarsiitii Finfinnee dhaqxee achitti baratta. Seeraa jedhanii dandeettii qabuun kabajaa fi jaalala horatee achumaan Finfinnee akka dhufu ta'e. Maammoo Mazamir carraa barnoota argatee bara 1954 yuunivarsiitii Finfinnee galee barnoota seeraa digirii hordofuu eegale. Bara 1958 ammoo addee Abbabach Galataa waliin Finfinneetti bultii horate. Bara 1958 natti fakkaatan 58 Addis Ababaa dhumatti haati koos nama baadiyyaa fira biraan dhaqxee otoo jirtu haadha koos namoonni gugurdaa jiru achuma wal fuudhanii walakkaa kanatti ani garaatti hafine naanafu warra shii biraatti warra shii dandi iddoo jedhamu haati jedhama danduma amma bishaan iddoo jiru sana achi ammas goriitti fidee makiinaa isaatiin gaggeessee abbaanumti ko makiinaa isaatiin gaggeessee deessee akka deebituuf innaa dandeessee deebitu inni qabameera. Shin immoo hojiin qabdu nama baay'is baratee miti booda bakka rakkoo guddaa keessa seentee Abbabach Galataati. Ana dandeettan dhaladhee abbaan koo Galataa Bantii jedhama. Addis Ababatti galee intala Feteraarii Murudaa kan jedhamu Mulunash biratti. Mulunash Murudaa biratti galee fira keenya ituun taa'u Baaran Baraas Baqqalaa Baashaa kan jedhamu warra buun'atii dhufanii mucaa kana ati tokkicha siideessii fuudhii jedhanii walitti nu fidanii warri hiriyoota isaas dhufanii makiinum isaatiin dhufanii Addis Ababaa Addis Katamaatti birichitti walumaan hundumaa dubbatanii abbaan koos achuma dhufanii Mulunash Murudaa biraa na fudhatee iteegee mana timirti beetii duuba manni isaa achitti na fudhatee galetoo wajjin hin teenyu waggaa 6 teenye mucaan kun garaatti na afee ani daageenyaan mucaan koo haadhaan qabdu nama ishii galagaluun qabdu haa galu jedhanii ani biyyattan galee ji'uma ani dayetti inni dhufe as mana Sawugaa Boojiyaa maammoo maccaannaa Tuulamaa sitti balga'ee wanti kununeerii wanti shaalaqaa dhufan asgorii mana isaanii dhufanii achi indagana nagaafate manna keenya biyya keenya makiinaan hin galu meexxii dhufee firri wayii jira ganzaba uffata naa ergee deebi'ee mucaan kun dhalatee sinni jaanin argine amman maanetu ji'an ani dayetti matolaqaa maammoo Mazamir olutatti qabamee jedhanii reediyoon hin dubbata ji'a ga'ee reediyoon hin dubbata
Har'ak maakalaawii ta'e malee duratti soostanyaa poolis xaabaa jedhama Goorgisii gararraa. Firri sira poolisoonni mucaa ji'a tokkoo gatee tanan bahee inni nan dhaqu innidhaa jira. Natti agarsiisanii natti dubbatee mucaas akka dhalate itti mee achumaan kanarraan isa dhiisee galee mucaan dhuguma huqqatee du'uu fi aannan malee harma koo ji'a tokko caala nuuni achumaan isaas nan dhabaa jedhee dhiisee dasii utumaan bahee gaafadhu egaa nuti kun addaan hafnee. Ajajaa dhibbaa maammoo mazamir ilma isaanii kabbadaa maammoo adda Ababachirraa argataniin alattis ilma biraa tokko Dachaasaa maammoo kan jedhamu yeroo ammaa Dubaay jiraatu akka qabu obbo Kabbadaan ni dubbatu. Waggaa tokko kana kan na caalu nama biraarraa Addis Ababaadhumatti na achi jiraatu kan biraa argateera. Maqaan isaa Dachaasaa maammoo mazamir jedhama. Dubaay jiraata. Isa kan biraa hin qabnu nuti lamuma. Walitti dhufeenya qabna akka onkoo isaan na guddisanii qanis ni ilaalu iyyuu gaafatu iyyuu Finfinneetti Addis Ababa Yuunivarsiitiin galee iyyuu achi natti himanii firri wayii jiru iyyuu isaan barbaadee argadhee nama akkana obboleessa koo jennaan nan beeka jedhanii fuudhanii nageessan wal barree baay'ee wal gaafannaa jechumatti Addis Ababaatti. Mucaan kun Gudaritti dhalate garanni bu'ee dhabneeti haati garteetti fudhattee baddee dhabnee mucicha otoo dhuman iyyaafadhu mucaa qaba jedhanii atta'uma ta'e mucaan isaa otoodhan jedhuuyyuu haadha isaa ennaan dhaqu manni isaanii Awaaroo caffeeti kun osuma amma kondominiin itti ijaarame kana achitti mucaa kana arge mucaan kun ennaa kana akkana nama waggaa 10 nama waggaa 11 ta'a laata ilmi isaa achitti argeetaniin gaaf tokkoyyuu dhukkubsatee achi yan dugda kootti baadhee mucaa kana hamma hospitaala Hambootti fidee fayyisee mana hakiimii seensifnee mana hakiimiitti fayyee deebiftee haati fudhattee galte. Qabsaan mirga ilmaan Oromoo maammoo mazamir hojii barsiisummaatiin leenjanii barsiisummaarraas qabxii olaanaa waan fidaniif dorgommiidhaan leenjisaa kaadhimamtoota waraana biyyattii ta'uudhaan dorgomanii galanii maammoon ogummaa loltummaa fi beekumsa barnoota ammayyaatiin akka biyyattiittis ga'umsa guddaa horatee hojjechaa tureera. Maammoon hojii isaa haa hojjetu malee hojii isaa birattis harqoonni gabrummaa uummata Oromoo irratti fe'amee jiru hirriba kan isa dhoowwu ture. Maammoon akkaataa fi tooftaa uummata Oromoo ittiin sochoosuus karoorfatee bara 1956 miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaa ta'e. Waldicha keessattis hubannaa guddaa miseensota waldichaa birattis ta'e waltajjiiwwan uummanni Oromoo irratti hirmaatee argatettis uummata Oromoo dadammaqsaa tureera maammoo mazamir. Hooggantoonni waldaa Maccaa fi Tuulamaa iccitii gabroomuu uummata Oromoo kanas ilmaan habashootaa irratti waan dafanii dammaqaniif dursa uummata barsiisuun sochoosuun tooftaa isa jalqabaa akka ta'e hubatanii akka eegalan jiraataan magaalaa Amboo Maanguddoo Alamaayyoo Irreessoo kan dubbatan. Ajajaa dhibbaa maammoo mazamir warra waldaa Maccaa fi Tuulamaa uume keessaa fi warra adda duree qabsaa ture keessaa isa tokko. Warra bara san adda duree qabame keessaa immoo isa tokko. Kan ajajaan dhibbaa maammoo mazamiris ajajaa dhibbaatii jireenya gaarii jiraatu. Waan hundumaanuu uummata Oromoos haa ta'uu nama biyya kana keessa jiru keessaa jireenya gaarii qabu. Garuu achi keessatti maaltu mul'ata? Olaantummaa habashootaa, olaantummaa uftultotaa. Nuti jarri kun isaan fakkaataniiti isaaniin moggaafamaniiti akka isaan fedhaniitti jiraatta malee eenyummaan kee eegamee abbaan biyyummaan kee fi haqni kee eegamee miti. Kan isaan aarsee tuffii isaan nurraa qaban, tuffii isaan Oromoo irraa qaban biyyuma keenyatti qeeduma keenyatti bara sana warri barate warri hubate warri innaa sana aangeffame keessaa ajajaan dhibbaa maammoo mazamir keessa jiru waldaa gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa jedhanii keessa kan uummata dammaqsu keessa abbaa biyyummaa isaa kaneessatti uumuu qabu waldaa kana dhaabanii jarri kun. Jara kana maaltu kakaasee jette harqoota gabrummaa jibba isaan nurraa qaban tuffi isaan dura waan beekaniif dura kan dammaqaniif attamitti uummata keenya jibbarraa gadaantummaarraa bara sana kan si dhibu xaaliyaan illee innaa biyya kana weerare
Oromoon amma kafilii 6 amma 8 akka baratu godhan. Jarri kun immoo gaddeessee isaaniiti amma kafilii 4 olitti akka hin baranne godhan. Isaan haa calqaban malee isaanitti haa rakkatan itti haa dhuman malee basaasutaa fi gantoota isuma har'a jiru kana isuma har'a mul'atu kana Oromoo yoomiyyuu kan rakkisu gantootuma bara Xaaliyaanis ta'ee bara Minilikis ta'ee bara Haile Sillaasees bara Dargis ta'ee har'as bara Wayyaanee kana gantootuma Oromoo ganeedha kan Oromoo miidhaa jiru bara sana Oromoon akkanatti hin dammaqne Oromoon akkanatti tokko miti haa ta'u malee jarri kun Baalee keessaas Harargee keessaas namoota ija babbannatan waldaa kanatti makaniiru. Bara amma bara kana dhiisii bara dukkana sana keessa achi ga'uunu waan guddaadha. Achi aangoo sanarraa gad deebi'anii lakki aangoon kun uummata keenya keessa uummata keenya miidhagina uummata keenya salphatu kana aangoo kana fedhanii bara sana qabsaa'uunu ammam jarri kun of dabarsanii kennuudhaaf akka qophaa'an irraa barachuu qabna. Olaantummaan ilmaan Habashootaa gochi Minilik akaakayyuu maammoo Habtee Doorii irratti raawwatee fi uummata Oromoo mara ajjeesee gabroonfate kana maammoon qabsoo akaakayyuu fi abbaan isaa godhan hubatee bilisummaa uummata Oromootiif akka ta'e hubatee innis abbaa fi haadha isaa malee guddachuun isaa qabsootti akka of kennu isa godheera jechuun Profeesar Mahammad Hassan kitaaba isaanii Oromoo Nationalism and Ethiopian State jedhu keessatti barreessaniiru. Maammoon xombora qabsoo abbaa fi akaakayyuu isaa irraa fudhatee gara dhaloota itti aanutti dabarsuufis murtoo keessa hin deebine ta'uu of amansiisee qabsootti seeneera. Bara dukkanaa sana keessas seenaa Oromoo qorachuu walitti qabuu eegale. Hiriyoota isaa hubachiisuufis isa dursee baratee beeke waan ta'eef Oromoodhaaf toftaan qabsoo inni jalqabaa seenaa dhugaa uummata ofii baruurraa akka eegalu ajjechaa fi gabrummaa uummata Oromoo irra gahaa ture ifa baasuu fi of kennuudhaan kaayyeeffatee ka'e. Waldaa Maccaa fi Tuulamaatti qabsoosaa toora kan qabsiifate maammoon yeroo gabaabaa keessattis dhiibbaa uume Oromiyaa maratti beekamtii argate. Oromoota kutaa garaagaraa jiranis walitti fiduuf gumaacha guddaa taasiseera. Sochii guddaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti taasiseenis waltajjii Maccaa fi Tuulamni qopheessu garaagaraa irratti hirmaachuun beekumsa qabuun Oromoota bal'inaan daddammaqsuu akka eegale dubbatu hayyuun seenaa Taaboor Waamii. Inni kaayyoon isaa baay'ee guddaadha. Nama kitaaba baay'ee dubbisu sooshaalistii kan jedhamu waggaa sangaa hamiidhaan dubbatama malee namni sooshaalistii ta'e baay'een isaanii hin beekamanii kitaabas baay'een argatanii garuu inni dhoksaadhaan kitaaba kanas hundumaa hin argataa tureeyyu. Gadi fageenyaan kan nama dubbisu waggaa sanin gadi fageenyaan nama dubbisu baay'ees immoo bakkee deemetoo kan barreessu hin barreessaa ture. Walaloo kanas hin barreessa Oromoo irratti. Nama baay'eedhaan walitti dhiyaatee wanna seenaa Oromoo kana hundumaa karaa dubbiseen akka kan lafa jiru mana barumsaatti kan kennamu kun sirrii akka hin taane hundumaa mormaa ture achi keessatti. Isaan bakka hundatti waldaa kana gaggeessanii isa kan baay'eetoo dubbatu baay'een isaa. Yuunivarsiitiidhaas wanna dhaqeef kan dhaggeeffamus isa tureeyyu. Innis dubbii baay'ee danda'a walaloos barreessee dhaqaa. Kanaaf namni hundumtuu waggaa inni ol bahe dubbachuudha waggaa ol bahe baay'ee tokko gammadanii baay'ee tokko isa kabajaan fudhatanii. Beekuma bal'aa qabaa sanirrattis nama dubbise nama sirriitti gad seenee tokko kan dubbise kitaaba dhoksaa kana hundumaa karaa garaan argataa isa barbaadee namas gaafatee namas hin qorata warra jaarsolee kanas hundumaa hin qorata wanna baay'ee wanna beekuu fi kanarratti uummata keenya baay'ee akka kakka'an. Kakaasurratti baay'ee nama hojjete. Maammoo mazamir qaroodha gootallee waan lama uummata keetii waa hojjechuuf calqaba fedha qabaachuu qabda isa illiis jedhan kana isa qabu itti aanee qaroo akka Oromoon jedhuttu qaroo hani uummataaf quuqamuu fi kan fageessanii waan dhufuu danda'u isaan irra dhaabatanii ilaalan danda'anidha. Dandeettii akkasii qabu kanatti dabalanii immoo kutannoo qabu. Gootummaa qabu balaa jiru hin beeku jarri kun godaa calqabanii nama tamitti akka hidhamu mootummaan akka itti nama acuucuu namni mootummaatti bu'e balaan attamii akka isarra ga'u sirrumatti beeku. Garuu jarri kun warra kana ijaan arganiidha. Utuma kana ijaan arganii jireenya keenyas badee lubbuun keenyas badee Oromoon mirgisaa haa kabajamu
kaayyoon isaanii balaa jirusuma beekanii gootummaadhaan qaroominaan itti seenan. Maammoo mazamir tokkoffaa juudoollee sirriitti nama danda'u. Fardaanillee juudoo militarii sanallee nama badhaasa addaa fudhatu. Waa'een Oromoo nama irriba isa dhoobu uummata amma kana gabaannee akkamittiin namaa gadii taana jedhee nama xiiqiidhaan hojjetu ture. Kanaaf immoo akkuma Lemaaram Gammadaa fa'aa Alamuun fa'aa kaayyeffatan uummata kana barsiifnee seenaa biyya isaallee seenaa biyya alaallee seenaa amma jallatee jiru kana sobee taratiin barreeffamu kana soba akka ta'e dhugaan maal amma akka ta'e attamitti Oromoon akka cabe hunda barsiisuu qabna jedhee nama halkanii guyyaa hojjetudha. Kan hordofamaa ture kan security'n guyyaaf ganama mana isaanii warra achi dhaqe hundumaa to'achaa kan ture Maccaaftuu lama. Kan sodaatanis namnis baay'eedha. Bakka hundaa akkuma jirutti ka'anii Baaleen, Arsiin, Harar, Asiin amma Illuu Abbaa Booraa, Jimma Wallagga kun Shawaan akkuma jirutti buqqa'ee dhufe aduu mahabara jedhamu sun bakkee dhabanii baay'ee rakkachaa turani. Kun hundumtuu namni dhaga'ee tokko irratti wanna dabarsee kunis edaa jiraayee kan jedhu san caafii ga'ee ture. Maaliif hunduu rakkoo guddaa keessa jiraa yoo oggaasan fiyudaal oggaasan kan gaggeessanii yeroo Haayile Sillaasee wanna akkanaa wanna ta'eef warri abbaa lafaa kun xiqqoodha. Isaantu mootummaa deeggara malee jarri kun baay'ee jalaa ka'anii turu. Hiyyeechi baay'atee ture. Warri lafa hin qabne baay'ee turani. Kanaaf aarri guddaa ture. Rakkoon baay'ee ture hanummataa. Kanaaf bakka hundaa'uu buqqa'ee ka'ee achitti kana dhaga'u nama mana yaalaa dhaqeetoo deebi'ee jechaadha. Kana dhaga'anii gammadanii deebi'anii isaanis beekumsa isaanii rakkoo isaanii gadi baasanii dudubbachaa turani. Kanarratti babal'ate Maccaaftuu lama. Beekan kan jennamu warra barate keechaa warra barate akkanatti warri yuunivarsiitii hojiidhaan uggaasan maqaan guddaadha. Achi dhufee deebi'ee aadaa Oromoo kan seenaa Oromoo kan irratti namni leellisuudha kan barate sinjiraayii kan jedhamu suni maammoo mazamir irratti kan hundaa'e. Saniin duras Hayilamaariyaam Gammadaa Obbo Alamuu Qixxeessaa baay'eedha kan hojjetan. Isaan kan Alamuu Qixxeessaa fi kan isaan wajjin jiran jarri kun hundumtuu warruma karaa wattaadaraatiin dhufanidha. Ajaja dhibbaa maammoo mazamir karaa wattaadaraa isaa dhaqu malee nama yuunivarsiitiidha uggaasan irra jiraa kan beekamuun nama yuunivarsiitiidha dhufe nama beekadha. Kana jechuudhaan wanna inni dubbatamu hundumtuu hin dhaga'ama. Wanna namni yaadu sanis hundumaa walaloodhaan dhaqee tuqaa kan kakaasa aadaa qaban sanis immoo guddaa akka ta'e agarsiisa. Walaloo irratti gadi ba'eetu agarsiisa. Kana hunda wanna godhuuf baay'ee jaalatamaa ture sagantaan isaa. Maammoon gaa wanni inni isa dhaqqabe wanna jaalatamuuf tokko maalinni wixxinee qaba. Seenaa Oromoo barreessaa ture. Seenaa Oromoo wanda barreessaa turee fi nagaa eegdota mootummaadhaa mootummichaa baay'ee hordofaa turan isa. Kanaaf uummata qindeessuu fi hogganoota irratti nama dandeettii fi kenna addaa baay'ee dandeettii qaba. Kanaaf nama baay'ee baratee fi kitaabota gadi fageenyan nama dubbiseedha. Kana godhuun isaa warra Baalee keessatti immoo uggaasanii warra akka ka'ee ture. Warri Baalee uggaasan mootummaadhaan lolaa ture. Lola kanas waraqaadhaan jara kana jalaan dubbisuudhaan xalayaadhaan wal qunnamtii Maccaaftuu lama wajjin akka godhanis hundumaa aangoodhe tokko isaanii. Kana waan ta'eef egaa warri nagaa eegdota mootummichaa hordofaa wanna turaniif kanas bira ga'anii nama jiru keessa isa hordofuu calqaban. Akaakayyuun isaanii akkanatti du'an. Aadaa biyyaa gadi lakkisu hin gabbaru jedhaniiti kan du'an gobarriitti. Inni rakkateeti kan barate rakkateeti. Maammoon rakkateeti gudariitti xinnoo barate achi amba fira kan barsiise malee abbaa faati kaanii jiru. Fira barsiisa asii dhufanii tafarii makonnin dhaqee haa baratuu malee sammuu isaa keessa kan jiru waa'ee miidhamama Oromooti. Kan irratti gahe kan abbaa irratti gahe kan akaakayyuutti irratti gahe
kun hundumtuu sammuu isaa keessa jira. Kanaaf ka'e. maammoo muzammil kana garii tulluu biyya waaqoo guutuu abdullaa ganamo biyya baaruu tumsaa biyya namoo keelchu kan jaarrabbaa gadaa hayyureen yuusee dhageessaa baabureen loo'ee dhageessa dargaggoon haatee dhageessa shamarran ililbee dhageessa. maammoo mazamir qabsoo waldaa maccaa fi tulamaa keessatti shoora guddaa qaba ture jedhu manguddoo leenjisaa waldee tokkummaa oromootiifis arsii dheeraa waliinis akka deemanii fi bulchaan arsii yeroo sanaa bakka bu'aan Haile Sillaasee fitaawaraarii Saayiluu Difaayee walgahii maccaa fi tulamni dheeraatti gaggeessu akka gufachiisan dubbatu manguddoon Oromoo obbo Leenjisaan. Maccaa fi tulama marra daajaa keessatti innaa Taaddasaan liqamanbarii ta'u inni Hayilamaariyaam Gammadaa waannaa tsaafiidha. inni kun isaaf shuumiidha maammoon. Ummata Oromootii qabsaa'uudhaare kunnoo gizee tokko walgahii harusii asallaatti nu waamanii dheeraa kan jedhani nitti nu waamaniitu. Achitti federaalii Saayiluu Difaayee kan jedhan mokonnon Habtawaldiitu xaqlaa ministeeriidha. Isaanitti tsaafeet waan biraatiin deemanii mafanqila mangistiidhaaf adeemu. Haile Sillaasee galabbatuudhaaf adeemu ilaa achitti asiinatu ari'ate omaanuun ari'anne hin soba riiportii sobaa tsaafa. Harsiitti nu jala tsaafee akka walgahiin isaanii akkan tasaa akkaane bittimsaa jedhee itti tsaafa. Maammoon fan makiinaa biraatiin dhaqanan kan makiinaa zoogaa boojiyaatiin dhaqe. Dheeraadhaan achitti maabarichatti obbaa nutti jedhanii qawween hin hafne nutti hin tokkofne malee maal abbaa keessan asii gootu mucuk godhanii nu arrabsanii baddanii jedhanii achumaan maabarri keenya suni farrase. Maali maammoon akkuma nammasiin jedhe namni qalxaaffaan namna kanatti du'a keenya yaa Oromoo maganii keessanii yoo dhumtan dhumaa malee wal faana fixanii isin hin qulleessanii hammum taftan qabsoo kanan irraanfatina. Silaasuma nu fixuuma dhumna hammi haftan qarmiin namaa qarmiin Oromoo akkan irraanfanne maammoon akkan irraanfanne jedhe gaafsana nuti silaas qurxii keenya barre irrauma dhumna jedhe egaa hin bubbulle iyyuu injaa manfaqiyyuu ga'eeraa laata qabanii hidhan hidhaniitu maayikalaayuu dhumatti hidhan kabbaad wanjalanyaa marmaraatti. Qaroo Oromoo nama Oromoodhaaf ta'u Oromoo caalaa diina Oromootu beeka. Mootummoonni dhufanii darban hundumtuu goota Oromoo qaroo Oromoo kan silaa borumtaa Oromoo jabeessu abashoota dura beeka. Maaliif humna tikaa qabu guddina Oromoo kanarraa yaaddoo qabu. Kanaaf utuu ati hin beekin si beeku isaan sirriitti keessa kee. Kana maaliifan jechuu barbaade? Dura onkoloolessa 1959 maammoo mazamiriin hin qabanii tasfaayee dagaagaa fa'aa hin qabanii hidhani. Kun xiqimtii 10 waldaa kana balleessuuf cufuuf hooggantoota kan hidhuuf akka qophaa'an sirnatti beekama. Xiqimtii 23 onkoloolessa 23 immoo Haile Sillaaseen guyyaa inni itti mootii ta'eedha ayyaana sana ayyaaneffata ture achirratti boombii darbachuudhaaf qophaa'an jedhanii
bultii kudhan keessatti maammoon faa hidhamanii bultii kudhan keessatti immoo Taaddasee faa Alamuu Qixxeessaa faa hundumaa haranii hidhaatti naqani. Kanaaf jarri kun waldaa kana cufuudhaaf tokkummaa Oromoo balleessuudhaaf akka isaan itti yaadanii hojjetan warra kaan caalaa kan isaan irratti xiyyeeffatan eenyu irratti Taaddasee fi maammoo mazammirii irratti. Maammoo mazammirii yeroo sana tokkoffaa maarkizizimii beeka ture, matsaafa Maa'oo Seetuung hin qorata ture. Lammaffaa aadaa Oromoo, seenaa Oromoo sirriitti qoratee barreessa guddaa qaba ture. Kana jarri salalanii bira ga'aniiru. Akka inni manaa qabu. Haasaa keenya keessa anuu akka barreeffama barreessu kan na godhe kan inni isa jalaa gubate na aarseetu. Maammoo mazammirii jalaa gubatee innis fannifamuu isaatu wanta inni kaayeffametu awwaalame isa wajjiniin. Guutuun awwaalamuu baatus waa'een seenaa Oromoo inni irratti baay'ee hojjete hin gubanii isallee hin fannisanii hunduma isaa balleessanii. Kana xiiqi keessa na seensisee akkan aadaa fi seenaa Oromoo qoradhee hammuma xinnoo ishee waan hin beeku maqaa seenaa Oromoo jedhee barreessee akka lafa kaa'u kan xiiqitti na seensise tokko kana. Maammoo Mazammir qaroodha, goota, militarii akaadaamiidha. Barreesseera wanna kana hunda barreessaa jira. Namichi kun oolee bulee macaatu nama keessatti ol deemee gara hooggansaatti yoo seene dhagaamni isa dabalaa deeme barreeffamni isaa kun yoo gadi ba'e uummata Oromoo kana dafee nu irratti dammaqsa. Kanaaf namichi kun ajjeefamuu qaba, barreeffamni isaa gubachuu qaba jedhaniiti adamsanii sababa fanjii irra dhoosanii namicha kana wanni itti murteessanii 59 qabaniit waggaa 3 keessatti fannisanii namichani. Karchallee itti fannisanii 62 fannisanii. Karchallee bakka Alambaqqaan jedhamu keessatti fannisanii. Muka inni irratti fannifame sibiila 3 namni 3 wal faana fannifama. Anillee akkuma akka carraatti haa fudhannu waggaa 1.8 Alambaqqaa sana keessatti dhameera baruma yaadii kana keessa. Karchallee bakka amma Afrikaan dinagdee irratti ijaare. Dallaa sana keessa muka hadiida 3tu jira irra keessaa walitti hidhamaadha. Achirratti wanneen akkatti golboon kan namni 3 wal faana itti fannifamu jira. Achuma jala taa'etanu wanni kana barreessaa ture seenaa kana hundumaa isa ilaala. Firaayin obsanii jechi adagaa nama teechisu. Uummanni Oromoos waltajjii Arsii dheeraatti haasawaa Maammoo Mazammirii fi Jeneraal Taaddasaa Birruu taasisaniin Oromoon carraa mari'achuu argatee qabsoo itti fufuuf barrisuun yeroo itti waadaan galamee turedha. Waltajjii dheeraatti gaggeeffame kanarrattis ajajaan dhibbaa Maammoo Mazammir Oromoon sirna nafxanyaatiin cunqurfame sirna gita bittootaa abbaa lafaatiin gargar qoodame malee Oromoon tokko akka ta'e ergaa jajjaboo waltajjii sanarratti uummata keessa kaa'ee darbeera. Maammoo Mazammir yeroo baay'ee Jeneraal Taaddasaa Birruu irraa adda hin ba'u ture. Haasawaa isaatiin hayyuu ta'uu isaatiinis ija jabeessaa fi ogummaa loltummaa qabuun ilmaan Habashootaa baay'ee sodaachisee ture. Ijoollee Oromoo yeroo sana baratan keessaas Maammoon ijoollee Oromoo gara fuulduraatti fuudhee akka deemu Haayile Sillaasee fi jala deemtonni isaa waan beekaniif qaroo Oromoo ilma Oromoo kan ajjeesuun kaayyoo Habashootaa kaayyoo nafxanyootaa ture. Obbo Kabbadaa Maammoo ilmi ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir cimina abbaa isaa yoo ibsu quuqama guddaa saba isaatiif akka qabu nama barate waan ta'eefis seenaa bara kamiyyuu Haayile Sillaaseen Oromoota irratti raawwate jala bu'ee waan bareef akka ajjeesan dubbata. Abbaan koo innaan argu cimina guddaa qabaayyuu barumsaanis baay'ee sammuu cimaa kan qabu gaarii qaba. Waan tokko irratti innaan argu maaliif siyaasa keessattis namoota siyaasa baay'ee barsiisaa ture. Akkanumas diraamaadhuma afaan Oromoo yeroo calqabaaf isatti barreessee afaan Oromootiin dhiyeessee agarsiise. Waa'ee seenaa Oromoo sin barreessaa iyyuu namoonni hiriyoonni isaa natti himaniiru tokkoyyuu kan isatti cimse du'a isaa kan jedhanii seenaa akkuma seenaadhuma amma dabalamee jiru uummanni Oromoon amma qooqaa iddoo jedhamu kana buqqa'anii
bakka akkanuma bittinnaanii kadhattuu yoo taanii waa'ee seenaa isaanii baay'ee barreessaa jedhan isa fa'i harkatti kan qabame. Ija kana baay'eetti cimsan ija kana barreessuus seenaas barreessuu diraamas kanan barreessaa akkuma beektan immoo miilitarii keessattis baay'ee ogummaa guddaa qaba. Icuma kunnoota illee isin barsiisaa iyyuu maaliif eenyu egaa qabuuf achumatti hambisaniiti in barsiisa. Ija kana bakka beekumsi isaa karaa hundumaa beekumsa qaba cimaadha. Akkanumattis ciminumsaati immoo sajjeessise amma maaliif yeroo sana egaa namoota meecaaf tuulamaa guguddoo jiran keessaa kan ajjeefame abbaa koo qofaadha. Keessaa amma jeneraal Taaddasee Birruu fi maammoo mazamir irratti duuni kan murtaa'e. Jeneraal Taaddasee Birruuf isa idmiiftaan geeddaranii fi abbaan koo garuu du'uu qaba jedhan. Inni namanni illee jedhan ministeeronni innaa sana jiran inni du'u malee namannu jedhaniit iddoo ajjeesanitti taa'anii ajjeesanii jedhan ministeeronni argamaniiti akkan dhaga'etti maakalawitti kan fannisanii taa'anii ajjeesisan jedhan. Ija kana beekumsi isaa guddaa eegaa ta'eef sodaa warruma orma ta'anii irrattis sodaa guddaa fideera. Haati warraa ajajaa dhibbaa maammoo mazamir aadde Abbabachi Galataas yeroo abbaan warraa isaanii to'annaa jala oole jedhame gara mana jireenya isaanii yoo deeman manni isaanii caccabee meeshaan tokkoyyuu osoo manatti nafne mootummaan akka guursise dubbatu. Waggaa jaha wajjin geenye rafi biyya simtaa'u inni alaariisin dhaqaa iddoo biraas kun iddoo mokonnoota itti baratan kan achitti illa lammaan madaa hin dhaqa. Hin dhaqa teegee manan timirti beetii duuba dhaabatti makiinan isaa boon jala teegaa fi manni keenya gaa achuma wajjin hin nurree achuma yangalee meeni mana guutuudha. Gaafa inni qabame jedhanii umtuu wanti tokkoyyuu mana hin jiru makiinas manas waan tokkittiin ennaan dhaqumtuu hin jiru an deebi'een galee kanarramtuu santa kataatalee dakarchalleetti darbee gaafii jammarre ka. Inni egaa dilibsaa fide malee baay'ee namaa ta'a. Waa'ee Oromoo ammamitti amma namaa gaditti dhiitamnee bullaa. Biyyi sotoodhuma keenya ta'u attamitti dhiitamnee namaa gadi taana attamitti tabaaramna maa baaramna. Tamaarii sin tamaarsi jedhee timirtiis na galcheerayyuu egaa garaatti baadhatan deeme malee tamaarii jedhee na tamaarsisa. Namni tamaarii ofiin oolchuu tamaarii jedhees timirtii na galchee. Isa sotoon tamaariin fiixeen mucaan kun garaatti na afee mucaa koo naa tamaarsisi namni timirtii hin qabne jiruu hin qabu adaraa. Galee nan galaa. Mucaa kana timirtii irraan kutii tamaarsisi akka of danda'u godhii jedha. Mucaa kana daraa tabasaaca'ee akka waan taanee guddisii naan jedheet mana gorsa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya cunqursaa sirna of tuultataa fi habashootaa uummata Oromoo fi saboota biroo ragaa ture kan xinxaale maammoo mazamir bara dukkanaa sana keessa tooftaa qabsoo barreeffama afaan Oromootiin qopheessuun seenaa dhokataa ifa taasisuudhaan qabsaa'uun bu'a qabeessa akka ta'ee fi akka tooftaa qabsootti lafa kaawwatee ka'e. Birru kan maammoo muzammil kan agarii tulluu hiyya waaqoo guutu Abdullaa Ganamo hiyya baaruu tumsaa hiyya namoo keeltu kan jaarraa abbaa gadaa hayyuureen yuusee dhageessaa baabureen loo'ee dhageessa dargaggoon haatee dhageessa shamarran ililbee dhageessa. Maammoo mazamir sirna nama nyaataa sana
humna uummataa fi lafa uummataa saamee itti fayyadamaa ture kana maammoon quuqamaa fi gootummaadhaan akka of kennee qabsaa'aa ture maanguddoo Leenjisaa Waldee dubbatu. Eenyumaafu akka jedhu innaa duwwaa dubbatu ennum lafa jarri kun bee abashoonni kun bee nuu nama nuu toluu mitii jedha. Egaa abbaasaas jarun kanatu ajjeese. Xaaliyaaniin nurra garagalee xaaliyaaniin biyya jira innaa xaaliyaaniin nurra garagalu nama waggaa 9 innaa abbaansaa mazamir innaa du'anii nama waggaa 11 abbaa koo wajjiniin bar tokko du'anii. Yaa ijoollee yaa nama keenyaa nutu homaa silaas nama taanee waa ofii goonamoo nama taanee waa nama goonaa miti. Warri kun boruu nuun tolani. Warri kun zarxalaatii keenya xalaata hundee keenyaati. Nuun tolani hamma dandeessanitti kufaa cabaa baqadhaa. Amma guyyaa waaqaa guyyaa eeggata malee guyyaa waaqnurraa isaan kaasuun hin oolu. Hadaraa akka warra kanaan nuti gosa akka waliin jettanii gosa warra kanaan taane jedha. Ennum lafa homaa nuun gosoomani zalaalamiittuu nuun gosoomani isaan akaakuu nutti darbu abaabuu nutti darbu. Nu wajjin turanis wanti keenya isaan hin liqinfamu. Isaan nuun tolani. Tola keenyaan dhufne innaa dhufanis ennuma biyya isaaniitii ba'anii biyya keenya dhufanii nurra garagalanis nuu tolaan dhufne ammas gara fuulduraattis nuun tolani. Kanan irraanfatiina kan nuun tolle ta'uu isaanii jedha. Maammoon gizu waaqumi. Macaaftuu lama keessattis ta'ee lafattis silaasi nuun ol butuu miti. Hamma dandeessanitti ufitti niliinaa. Yookaan guyyaa eeggateetu biiftuu wayii isinii ba'a. Biiftuu Waaqayyoo isinii nuu ba'uun hin oolu. Oromoodha. Akka nutti dhi'ee kanatti nafu. Waan dhiyoomumaa akka dhi'eetti nafu. Gizee isaa eeggatee hin ba'a. Gizeedha eeggata malee. Adaraa egaa. Nuti silaa qurxii keenya barreerra jedha. Akka jeessanis akka du'us bareera. Homaa silaa inni duubatti hin deebi'u kana yaaddabu. Isa jireenyaa jedhee ittiin allama bula jedhee namni nama jala shuk jedhu kun mana maammoo hin jiru. Hin jiru. Qorraaxinnatiidhumaan hidhateetuma kutatee kan ka'udha. Nama garaa tokko isuma tokkichaan arge kanaafuu iyyuu nu duraa isa gabaabse Waaqayyo. Kanum kana nutti dhaamaayyuu kaanni ennaanni du'u silaa eessatti argineeyyuu gaafa du'a isaa dhaamaa miti. Akka jara harkatti du'u qofa beekateera. Wanti inni beekeefis hojjaa isaatti isa duubatti deebi'uu miti isa waa safeeffatuu miti. Laman bula jedhee kana yaadda'u duubatti hin deebi'u. Imboina guyyaan gammachuu dhiyaateera. Ishakina ingadina. Imboina guyyaan gammachuu dhufuu jira. Imboina guyyaan gammachuu dhiyaateera. Ajajaa dhibbaa maammoo mazamir onkololeessaa 10 bara 1959 erga to'annaa jala oolee booda waggoottan 3f mana murtiitti dhiyeessanii erga turanii akka ajjeefamu waan murtaa'eef xumura irrattis maatiin addacha akka hin hordofne gochuudhaan mooraa alambaqqaan jedhamu keessatti fannifaman jedhu maanguddoo Leenjisaa Waldee. Achitti garanni bu'ee dhabnee maammoon dhabamee nuun jedhanii hin boonyee boo'a kaafnee kanarra bubbulchanii gara ji'a lamaa maal innuu daggafanii fidanii homaa jiraa miti reeffuma isaa keessaan cinne malee kabtaa firdi beetii aandanyaa wanjalchiloot. Egaa isa iyyuu digaafiidhaan adeema ennaa makiinaa keessaa buusanii foolisiin bukkee bu'eetu chilootiin isaanii zigiidhaan ilaalama. Egaa otuma deddeebinu qaxaroodhaan otuma deebinu booda nutti himuu didan. Qaxaroo baasuu didan. Kanarra qaxarichi hafee
Amne kanarra boonye gallee boonyaa jenne maal dhageessa yoo nuun jedhan maal jenna jennee akka gaafixan barre anarra homaa namaasiin abeenaati galaa garaa kutadhaati garaa kutattaniitum galtanii beenaa galaa nuun jedha too zawgaan tole jennee gallee bubbulleet jaa gara manfaqiiyyuun dabarsine sana gubbaatti du'eera boo ajjeesaniiru kanatti otoon boo'iniif iyyuu akkanatti mimaansa mataa keenyatti hafee itti dhiifne booda macarrashaa akkana nu godhaniitu akkatti ni du'eeyyuu iddoon itti du'eeyyuu wallaalle otoo iddoon itti fannifame beekne hin boonyuuyyuu hirmii isaa maa nyaannee hafne. maammoo cimina isaa kana kan hubatan Haayile Sillaasee fi ministeeronni isaas himata sobaa qindeeffatanii himata isaanii keessaa mootummaa irratti uummata kakaasuu hirmaannaa isaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa akka dhaabu erga itti himamee diduu kan jedhu guyyaa mootii Haayile Sillaasee kabajamu irratti boombii ha'uuf yaaluu kan jedhu mana siinimaa irratti boombii darbachuu waltajjii arsii dheeraatti gaggeeffama irrattis uummata mootummaa irratti kakaasuu mana isaa keessattis boombiin argamu barreeffamoonni mootummaa sanyii warra nugusaa qeeqan mana isaatti argamu himanni jedhu akka ta'e kitaabni gizitinaa gizoot zawgaa booji'aa barreesse himannaa maammoo irratti dhiyaate ta'uu barreesseera. Hiyyataa deebiruu kan maammoo muzammil kan agarii tulluu hiyya waaqoo guutuu Abdullaa Ganamoo hiyya baaruu tumsaa hiyya namoo keeltu kan jaarraa abbaa gadaa hayyuureen. Ajajaa dhibbaa maammoo Muzammir xumura irratti akka fannifamu murtaa'e. Muummichi ministeera Haayile Sillaasee yeroo sanaa Akiliiluu Habtawald, bulchaan Arsii yeroo sanaa Saayiluu Difaayee, ministeera bulchiinsa biyyattii Kifilee Ergatuu, komishinara poolisii biyyattii Meejar Jeneraal Yilmaa Shibashii akkasumas aangoonni olaanoo bakka argamanitti maammoo akka fannisan barreessaa fi hayyuun seenaa Taaboor Waamii kan dubbatan. Ajaja dhibbaa maammoon Muzammir fannifamee isarratti warra qaaman argamanii ta'u fannifamuu isaa warra laalan keessa gammachuun isaanii baay'ee ture waggaa inni fafufan. Muummicha ministeeraa hin turanii dajjaamaashota baay'eedha kan jiranii warri jeneraalota baay'eedha kan jiranii alam baqqaanyi kan jedhamu keessa dhaqanii achitti keessatti kan fannifame jeneraal Taaddasanis yaamamee gadi ba'ee laalaa turan. Kuni maal agarsiisa akkuma wanni hundumtuu lolli ka'e kuni qabsoon ka'e kuni ummanni kan kakka'e kun hundumtu erga inni fannifame erga inni du'e hundumtu wanna dhaabbatatti fakkaate. Wannuma dhaabbatatti fakkaate kan duraanitti duraan dhuguma baay'ee rifachiisee jira. Inni nama marate dogoggoran jedhamu seenaa Oromootis immoo baay'ee nama qoratee ofii isaatii seenaa kan baasaa jiru wanna beekamu wannuma duraan irraaffatee ka'ee dubbachaa ture. Kun immoo ummanni akka fudhatu godhachiisee jira. Maaliif ummanni tokko tokko hin irraanfate. Wannuma jiru dhaabbatuma jiru keessa kan mootummaan gaggeessu keessa jala seenaniiti deemaa turan malee edaa kunis hin jiraayee kan jedhan of yaadachuun hin jiru tureeyyu. Yeroo murteen itti murteeffame lubeen faa dargaggeeyyiidha. Baay'ee isaanitti dhaga'ama ture. Baaroon faa dargaggeeyyiidha baay'ee isaanitti dhaga'ama ture. Namni akka hangaa dhugumaa faa jarreen kun hunduftuu namoota jeccimoo wanta kana beekaniidha. Yeroo duun itti murtaa'u baay'ee gaddinee jedhan. Guyyaa inni fannifamus oduudhaanis dhageenyirraa garuu seenuu hin dandeenyu achi keessa seenuu hin dandeenyu reeffa akka fudhannu nu eeyyamameera jedhanii. Maammoo yeroo fannisuu geessan aangoonni Haayile Sillaasee namni akka Akiliiluu Habtewaldifaa ministeeronni dhaqanii marcumni kaa'amee fi yeroo inni fannifamu ilaalanii gammaduuf hirkatanii taa'aa turanii jedhan. Yeroo fannoo kanatti geessanii inni jedhuma kanaan amma hidhamee jira. Yeroo dhiyoo keessatti dhiigni koo dhiiga saree miti dhiiga dhugaadhaaf dhangala'uudha. Yeroo dhiyoo keessatti qabsaa'oon akka koo dabalamanii wareegamanii dhiiga ilmaan Oromootiin mirgi uummata Oromoo hin eegama. Isin immoo yeroo gabaabaa keessatti murtee keessan argattu
Kanaaf du'a koo du'a kabajaati dheetuma dhaqee funyoo keessa seenee. Ajajaa dhibbaa maammoo majammir warra bara san addurree qabame keessaa immoo isa tokko. Kanaafuu dafanii dubbii tokko dhaamsuudhaaf akka karoora habashootaatti akka karoora gita bittootaatti kan ilaalamu dafanii nama ajjeesuudha. Nama ajjeesuun isaan biratti dubbii dafanii dhoksuudha. Inni raajii isaa dhagaye inni oduu isaa dhagaye qeerroon Oromoo hadha jiru kun dhiiga isaa keessa kan naanna'aa jiru ibiddi amma waa'ee Oromoo innaa sana qabate kun kan si dhibu innaa maammoo mazammir fannisan ana fanniftu malee ibiddi abbaa biyyummaa ibiddi eenyummaa qabsoon uummata Oromoo qabate kun du'a kootiin hin dhaabatu jedhee dhaamseera. Maal jettaa jennaan innaa iddoo fannisutti geessu fudhanii deeman qabsoon uummata Oromoo hin dhaabatu amma abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatetti inni jedhe sun kun har'a kunoo kan mul'atu. Hoggaa isaan fannisuudha fuudhanii deemanii duuti koo garmalee miti. Duuti koo garmalee miti. Dhiigni koo qabsoo bilisummaa Oromoo madda ta'ee firii argamsiisa. Warri har'a du'a natti murteessan mootichi fi qondaalota isaa dabalatee yakkan irratti raawwatan kanaaf murtoo adabaa ummata Itoophiyaa biraa akka argatan ummanni Oromoo mirga sarbame dhiiga ijoollee isaatiin akka deebisee gonfatu shakkiin qabu jedhaa deemaa tureeyyu. Alamuu Qixxeessaa umuriitti murtaa'ee biyya Amaaraatti hidhamanii Taaddaseen akkasuma umurii guutuu biyya Gizitoodhaan biyya Amaaraatti hidhamanii namni akka Seefuu Kallachaafaa Gamuu Goofaatti summiidhaan ajjeefamanii namoonni hedduun namni akka Haajii Adamsaa Doofaallee hidhaa turanii hundumtuu odoo hidhaa jiru Haile Sillaaseen kufee akkuma maammoo mazammir jedhe yeroo gabaabaatti gatii keessan argattu akkuma jedhe maammoon du'ee bara waggaa 5 hin geenye akiliiluun fa'aa walumaa cimara taa'aa kolfan sun achumatti ajjeefaman immoo kan nama dinqu. Isaanis dallaadhuma karchallee sana keessatti geeffamanii ajjeefamani. Akiliiluudhaaf toldi gaafa maammoo mazammir fannifamu inni hirkatee kolfaa ture innis 62 ajjeefamee miti maammoon 67 ajjeefame dallaadhuma sana keessatti akkuma maammoo mazammir jedhe baay'een turre yeroo gabaabaatti jedhe dhiiga koo fi dhiigni gootota Oromoo itti dhaalu dhangala'ee isin immoo yeroo gabaabaa keessatti gatii keessan argattu jedhee waggaa 5 keessatti bakkuma sanatti du'e dallaama karchallee sana keessatti awwaalaman. Maammoon ergaa fannifamee booda maatiin isaallee reeffa isaa fudhachuu waan hin dandeenyeef Jeneraal Taaddasaa Birruu osoo mana hidhaa jiranii maatii isaanii keessaa intala isaanii waamanii akka awwaalchisan hayyuun seenaa Taaboor Waamii kan dubbatan. Mootummaa adda waa'ee kana ni yoo itti kaane ishiirra oole wataaddarri tokko walgahii keerra Raasha Mililik keessatti walgahii godhanii turanii achirratti gadi ba'ee meena ayyamaa jedhee ayyama argateetu steejirratti ol ba'ee maammoo fo'a kan itti kaa'e ana hoggaasa wataadara ta'eetu. Asiin qirtii isaatirratti fo'aan kun hoggaa galu dafeen du'uu isa gadi buusitii akka wannoo argatu akka gadi bu'eetoo qoonqoo argatee hafuura cufu. Akkasuma godhee dheetooyi achitti na kadhatee ana kan fo'aasa sirreessee fi jedheetu adda baay'eetti gadi ba'eetoo dubbate. Kun eechaa alam baqqaanyi irratti achi keessatti alam baqqaanyi bakkee jiru san keessatti du'a ajjeesan. Hoggaa inni fannifamee raawwatu Taaddasan intala isaatiin bilbilanii kootu reeffa fudhadhu jedhanii gaggeessanii reeffa dhaqxee ishiin immoo namni hundumtuu akka wannootitti irraa dheecha kana keessa namni seenuu hin barbaadu kan mootummaan ajjeese eenyutu saaxinii bitee kan saaxinii reeffaa bita eenyutu dhaqeetoo isa awwaala namni hundumtuu hin dide. Nadinaan nama biraa kaafadhee warra ollaatis kakkaafadhee tani dhaqeetoo ana firree nan awwaalaa jennaan saaxinii biti bakka mitti awwaalta jennaan isa kan Wingeet bira jiru charchii Protestaantii achi bakkee inni jiru sana achittaan awwaalaa jennaan achitti saaxina bitiitti achitti nu eegi nuti fida reeffa wataaddarri naan jedhanii ani immoo dhaqee nama jiru wajjiniin irra jira warra yuunivarsiitii ijoollee yuunivarsiitii kan isa beekan hin jiru. Hiriyoon isaa yaamee
isaa wajjiniin achitti awwaalle jettee natti himte adde Almaas intalti Jeneraal Taaddasaa Birruu. Ishiidha kan baay'ee to'ate. Baay'ee kana kan hordofee ishiidha. Abbaan Jeneraal Taaddasaa Birruun mana hidhaa keessa wanna jiraniif gadi ba'anii waa tokko godhuu hin danda'an. Isaanis yeroo sana achuma Lambaqqaanyitti wajjin jiran mana Lambaqqaanyi asumatti turan uggaasani. Wajjin jira uggaafannisamis isaan laalaa turan. Kanaan bilbilanii ayyama fudhatanii manatti bilbilanii ishiidhaan kana kootu reeffa fudhu na ayyamanii jiru kootu fudhu jedhee ishiin dhaqxee reeffa kana fudhattee warra yuunivarsiitii keessa jiran kan irra jiran baay'een kan dhufaniitu awwaalan sabachiin barate. Maale waan samaan lagaafate alma koo maal godhenna keessaa ba'a. Maalan beekee sitti maal godhenna keessaa ba'a. Amma lubbuun na keessa jirtutti maal waa'ee maammoo seenaan isaa maal la keessaa baaluma koo waanan beekee sitti muun qabu na keessaan bahu. Gaafa lubbuun koo na keessaa baatu na keessaa ba'a kansaa. Lubbuu koo wajjiniin na keessaa ba'a malee. Lubbuu koo wajjiniin gaaf tokko na keessaa bahu. Gaaf san ofii nurraanfadha. Imboina kuyanga macho diatera Ishakina Ingadina Imboina kuyanga macho duhojira Imboina kuyanga macho diatera. Ilmi ajajaa dhibbaa maammoo mazamir kabbadaa maammoo bu'aa bayii jireenya ofiisaa keessa darbee fi qabsoo abbaasaa seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti seenaa iddoo guddaa qabu akka ta'e dubbata. Baay'ee yeroon isaa rakkoo tureeyyuu anillee ofin dhoksu garuu haaluma isaa teenyu ta'e amma akka kuna guddisanii hin beekuyyuu natti himanii seenaadhuma abbaa kootiyyuu maaliif mucaan kun namni hafe anuma wayitaa jedhan eegaa sodaataniif natti himanii warri biraas immoo innaa sana namni tokko amma akkana waan akkana keessatti hodhee hordofaniis hin miidhuyyuu. Akkanis namni fakka barbaaduyyuu baay'ee natti himaniyyuu. Isaa booda muddan of baree jijjiiraanumti mootummaanis dhufe sirna kana keessattis baay'ee sodaachisaa tureyyuu. Maaliif bakka warrumti miincaaf tuulamaa nan deemaa yoo Addis Ababaa xinnoo hojjedheera akkana waggaa 3. hordofuu calqabanii bakka akka miseensa dhaaba biraatti na ilaalaniiti. Jimma sinnaan jiru. Even poostaan koo saaqamee imeelii koo harkaa fuudhanii foonii baay'ee na hordofuu. Qabsoon abbaan koo godhe kuni
baay'ee na gammachiisan maaliif namni innaa dhalatu namaaf lammii isaatiif biyyaaf durallee hin beekne an baay'ee miidhame waa'ee dhum kana keessatti tokko abbaa jaalala abbaan dhabe iyyummaa irraa kan ka'e illee haati koo nama biraatti heerumtee nama faana jirti iyyuu nan guddisni jaalala haadhaan dhabe jaalamuun firaallee nan dhabe saayikooloojikaalii baay'ee miidhameera soba otoo hin taane maaliif baay'ee bakka waan nyaadhu amman dhabutti innaan haayiskuulis baradhu nagadaanii guyyaa walakkaa yoon gabaa ole guyyaa walakkaa immoo barumsaayyuu haayiskuulii kana fixuuf bakka rakkoo waan guddaaf baay'ee gati kaffaleera yuunivarsiitii galee iskiriiptii waan ittiin bitadhu hin qabu dabtara hin qabu uffata hin qabu caammaa hin qabu innaa sana natti dhaga'amaa ture booda garuu innaan ilaalu waan guddaa seenaa bakka warqiin barreeffame kanaa kan lammii jabanu maaliif amma maammoon hin duune ijoollee baay'ee horate keessaayyuu ummata karaa baay'ee miidhame kanaaf namni waan beekuun dandeettii isaatiin humna isaatiin waan qabuun humna dhaabbachuu qaba lammiin kana keessaa inni waan beekuun egaa dhaabbatee innaa sana waan hin dubbatamne yeroo hin dubbatamne sanatti waan akkanaa hojjechuunsaa barumsa akkuma kootti innis yoomeet guddate haatis abbaanis ijoollummaan jalaa du'an sana keessa darbee amma finfinneetti deemee barachuunsaa na dinqisiisan innaa baratu immoo kaayyoo qabaayyuu ammanni gara fiildii biraattis galuu danda'a isun biraa manaajimentii kan baratan jiru xeenaa mokonninii kan baratan jiru inni gara raayyaatti gale bu'aansaa mannaan argu inni durra eenyu ta'e baay'ee na gammachiise maaliif nuti hundumtuu jiraachuu kan qabnu waan akkanaatiif namnumti innaa uumamu namaaf waan tokko uumee darbuuf malee darbuun isaan oolu isa faana jiraatanii iddoo guddaa kan ga'anii mana ijaarratanii maatii isaanii du'aniiru seenaan isaanii hin beekamu namni kun garuu akkuma iyyoomitti hayyoomutti darbee maatii isaallee iyyummaatti nu dabarsee darbee garuu seenaa guddaa nuu kaa'e biyyaaf kaa'e dhalootaaf eegaa kaa'eef baay'ee na gammachiisa. Maammoo Mazamir ajjeefamuun qabsoon uummata Oromoo akka kutannoon qabsaa'amu ta'uuf sababa guddaa ta'ee jira. Waldaa Maccaa fi Tulamaas akka diigamuuf sababa ta'us haa ta'u garuu uummanni Oromoo akka dammaquuf shoora guddaa qaba jedhan barreessaa fi hayyuun seenaa Taaboor Waamii. Namni baay'een onneedhaan itti seenaa ture. Odumaan mun jiraate maammoon duuti maammoodhaa sabni Oromoo baay'ee godda. Hidhamuun isaanii hidhamuu duwwaa oduun ta'een baay'ee qaxaqqaxamanii baay'ee namummaa kechan ba'anii. Hunduu nama baay'ee rifachiise namni achi itti dhiyaachuu dide dhaabbata kanaa ergasii warri sirriitti baratan immoo kan du'e bakka du'ee kaasanii too lammataa Maccaaf Tuulamaa waldaa kana gaggeessuu calqaban malee duraan ajjeefneedhaan isa cufanii jiru akka cufamu godhanii jiru. Egaa warri beektoonni duraanii sunis namni garaatti haa qabatu waldeenyi haa badu malee namni beekee jira namni dhaga'ee jira. Wanna achitti dudubbatamu hundumtu barumsa guddaadha kan kenne. Ilmi ajajaa dhibbaa Maammoo Mazamir seenaa abbaa isaa kana barreessuu fi akkasumas yaadannoo abbaa isaatiif sochiin siidaa dhaabu hojjetamaa akka jiru obbo Kabbadan ni dubbatu. Ani bara 1958 dhaladhe. 58 dhaladhe abbaa koo ani maqaanii fi suuraan hin beekaman hin beeku. Garuu seenaan isaa namoonni naan argan waan natti agarsiisan kan na jibbanis jiru waa'ee seenaa kanaa baay'ee bakka kan quuqamanis jiru naan agarsiisan keessaa bakka waan tokko tokko akkan hordofu na godheera hordofeeras baay'ee beeluun koo daaruun koo uma natti fakkaate ija kanaa gaa waaqayyoof galanna ka'uu har'a geenyeerra har'a nu ifeera seenaa kana immoo barreessuun kan nama tokko qofaa miti kan uummata Oromooti amma akkuma dhaga'amaa jiru anis argaa jire iddoodhuma dhaloota isaatti waan tokko tokko hojjechaa jiru siidaan magaalaa Gudaritti siidaan hojjetamuuf qophiirra jira akkanumaaf immoo iddoodhuma inni baratettis deebi'ee immoo iddoodhuma manuma sana waldaa Meeccaaf Tuulamaa faana
iddoo mana barumsaa ijaarsisetti. Darbee immoo yeroo calqabaaf magaalaa Gudaritti fiilmiillee fidee sinimaa fidee agarsiisee kaka'umsa iddoo godhetti maqaa isaatiin moggaasne jedhanii amma sochiirra jiru. Waan gurguddaa jira, sochii gurguddaa jira jechuun danda'a. Seenaan kun seenaa Oromooti. Keessaayyuu sabni seenaa hin qabne waan baay'ee jalaa bada. Seenaan kun kan Oromooti, kan maammoo qofa otoo hin taane seenaa Oromooti. Dhalootatti waan dabarsuu qabnu. Dhaloonni waan irraa barbaadamu. Dhaloota agarsiisuun kan abbaa koo qofa otoo hin taane kan namoota Oromoof otoo qabsaa'anii lafeen isaanii cabee dhiigni isaanii dhangala'ee kola'anii beela'anii ari'amanii namoota baay'ee jira. Egaa amma seenaa abbaa koo kun tokko amma eenyu ta'uu danda'a. Seenaan Oromoo jechuun egaa ishii xinnoo kana kan amma kan abbaa kooti kan warra kaanis otoo walitti gurmaa'ee calqabneerra. Kanarratti egaa amma kan hin barbaadu inni seenaa kana warri beekan jiru hiriyoonni isaanii karaa adda addaa nutillee waan hin arganne jira. Argachuu yaalaa jirra. Baay'ee kan beekan meecaaf tulama keessatti faana kan hojjetan innaa baratan illee faana kan hojjetan jiru. Namoonni kunis otoo nu gargaaranii seenaa kana walitti guurree barreeffamuu calqabameera. Egaa seenaan kun seenaa uummata kanaa seenaadhuma biyya Itoophiyaa ta'uu egaa danda'uuf seenaa kana barreessuurra jirran jedhan. Qabsoo dheeraa kanaan Oromoon baroota 1950moota keessas ijaaramuu irraa eegalee akka wal baru ta'ee jira. Keessattuu shoorri waldaa jalqabaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa olaanaa ture. Maammoo Mazamir qaroon Oromoo ajjeefamuunis qabsoon Oromoo dhaloota itti aanutti akka darbuuf sababa guddaa ta'eera. Walumaa galatti mootummaanis ta'e Oromoon marti qabsaa'aa mirga dhalamaa Maammoo Mazamir yaaddachuun dirqama dhalootaati jedhu barreessaa fi hayyuun seenaa obbo Taabor Waamii. Dhaloonni har'aa mootummaan har'aa jara kana yaadachuutu irra jira. Jarri kun yaadatamuutu irra jira. Jara kana yaadachuutu irra jira. Ija kan bansiisu jara kana. Ani karaa kiyyaan jarri kun du'an hin jedhu. Ammumallee jiru. Jarri kun jiru. Kun hin dubbanne wanna isaanii dubbanne. Beekumsa akkanaa leegasii akkanaa lafa kaa'anii deemuun nama xiqqaadha kanaan gochuu danda'u. Jaja dhibbaa Maammoo Mazamir adda ta'e hin qabu maaliif hoggaasanii seenaa sirriitti qoratee dhugaa dubbachaa tureeyyu. Dhugaa dubbachaa tureeyyu mootummaa kana keessa. Inni hoggaasan ajaja dhibbaa ta'ee akaadaamii Harar keessa bahuun isaa gatii guddaadha. Bakka guddaa isa geessisa. Sanduwaa oduun ta'een as dhufee immoo seera kan barate. Seera kana baratee oduu bahee bakkee guddaa akka argatu beekamaadha. Bakkee guddaa hin argata. Garuu namni akkanatti ummanni kan jiru ummata biyya Itoophiyaa kana keessa ummanni guddaan ummata Oromooti. Ummata Oromooti guddaadha. Aadaan ummata guddaa kanaa akka wallaalamu akka badu. Aadaan isaa akka badu. Ummanni isaa akka gadi bu'eetoo taa'u. Kan ummata xiqqaadhaa aadaa ummata xiqqaa dhufee akka kan isaa guddaa sangate. Oromoon kuushidha. Afrikaa keessa kan jiru hundumtuu kuushidha akkana nama nutti. Seenaa kuush kana keessa irratti immoo sabni guddaan kan kuushi Afrikaa keessa kan jiru irraa seenaa Oromooti. Oromoodha. Seenaan amma hojjennu kun hundumtuu seenaa kuush irraa kan ka'e. Wanni hundumtuu karaa hundaan kan jijjiiramu malee kan jijjiiramu kun kuush irraa kan ka'e. Jarri kun hoggaasan seenaa kana hin beekanii. Kanaafi jara kana siidan tokko dhaabbachuutu irra jira. Bakka dhaloota isaaniitti irratti siidan dhaabbachuuf irra jira. Beekamuutu irra jira. Bakka hunda deemanii kan namni kana hojjate har'a ummanni yaadachuutu irra jira. Ummanni ofii isaati bakki isaan dhalatanitti siidaa tokko dhaabanii eenyu namichi kun kan jedhamu sanii ijoolleen teenya kan dhufu qeerroon ammaa isaanirraa barachuutu irra jira. Wanna isaanii onnee isaanii legasii isaanii fudhatanii akka deeman ta'utu irra jira. Nuti sarara hidhamaa abaaramaa reebamaa
biyyuma abbaa keenya irratti liqaan namaa nu arkan jiru gumaan namaa nu arkan jiru biyya namaa keessa hin jirru qe'uma keenya irratti shororkeessaa jedhamne maqaan keenya maqaa meeqaa kan nutti baasan illee waaqayyoo haguuggii kana dhiiga ijoollee keenyaatiin lafee ijoollee keenyaatiin qabsoo manguddootaa qabsoo jaartii qabsoo qeerroo fi qarreedhaan kunoo har'a dhiigni isaanii tasatti nafnee dhiigni eelemoo qilxuu dhiigni maammoo mazarbirfaa lubbuun isaanii wareegamni isaanii kunoo ijoollee keenya daraarsee ijoollee keenya addunyaa keessa kan jiru inni waliin beeknee walii har'a tokkummaan deemuun kunuu injifannoo viijinii isaaniiti injifannoo ilaalcha isaaniiti lafee isaanii caccabsanii manneen isaan keessatti dhaqanii fannifaman sun dirreen isaanitti fannifaman sun har'a kunoo lammaa fi abiy irra dhaabatanii kan isaan oromoon biyya bulchuu hin danda'u jedhu kunoo addunyaan wajjin subbisaa kunoo viijinii yookiin immoo ilaalcha isaan duraan qaban sana kan isaan jedhan sana mirkaneessaa jechuun barbaadan. Hiyyataa deebiruu kan maammoo muzammil kan agarii tulluu hiyya waaqoo guutuu abdullaa ganamoo biyya baaruu tumsaa biyya namoo keeltu. Akkuma maammoon dabarsetti warri sun homaanuu hin tolan dhuguma akkuma maammoonuu jedhe duris nuu tolaa laga ce'anii dugda qaxxaamura nu miidhaadhaaf nu ajjeechaadhaaf nu garboomsuudhaaf isaan kun qabiyyee nuti qabnu nu saamaniitu mataarra nu ijjatanii akkan guddanne nu godhanii akkan baranne akka ol hin deemne akka nuti naman baranne akka namni nun barre akka nuti lagan ceene nu godhu hammayyuu hadaraa warri kun damanyaa keenya ta'uu dhaloonni booda akkan irraanfanne jedheetan kan dhaloota boodaatti dabarse. Qabsaan mirga dhala namaa maammoo mazamir qaroo oromoo bara sana keessa uumame kun hacuuccaa sirna gita bittootaa minilik akaakayyuu isaa fi oromoota irratti raawwate bilisummaan dhiigalmaan oromootiin akka dhufu beekee gootummaan qabsootti of kenne gara fannoottis yeroo geessan dhiigni isaa mirga uummata oromoo akka kabachiisu gootummaadhaan dubbataa tureera. Yeroo sanatti ajjeefamuu maammoo biyyattii keessattis raadiyooniin anis ta'e uummanni magaalaa Finfinnee qubattoonni laga ce'anii dhufan bara sana sodaa keessa galanii jiru. Oromoon mirga isaa akka boru kabachiifatus garuu beekkataniiru. Diinonni Oromoos kan bara sana jalqaban hanga har'aatti Oromoon biyya kana diiga osoo jedhanii qabsoon maammoo mazammirfaa milkaa'aa jira. Har'a ilmaan sirna gita bittootaas seenaa kaleessaa osoo ofiin hojjenne kan keenya jedhanis har'a abbaa seenaatiif deebi'aa jira. Maammoo mazammir maatii firoottan isaatiin awwaalamuu baatus namoota 10 caallee reeffisaa dhoksaadhaan yeroo sanatti boqotee jira. Haa ta'u garuu maammoo mazammir har'a akka dungootti ifaa jira. Bu'aa fi kaayyoon isaas milkaa'aa jira. Hayyuun Oromoo maammoo mazammir wareegama lubbuu kaffaluun isaa bilisummaa fi mirga uummata Oromoo akkasumas walqixxummaa dhala namaatiif jecha waan ta'eef seenaan isaa seenaa qabsoo Oromoo keessatti bara baraan yaadatamaa jiraata. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin qabsaa mirga dhala namaa maammoo mazammir kanumaan xumurama. Qopheessaan qophichaa Taaddasaa Tarrafaa Angeessaati. Qophii gootota Oromoo kan birootiin hanga walitti deebinutti